السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميديا نور الهدى لاكتي يا دخي يا قبابة. أنا شيخ أبدي الثاني كندا جدو قال مقالا قدتي ألبرتا إدمنتون مسجد الأنصار الرايتشو واني دقايو جرو أدو قرتيك قلبي نماج أبسيتو وإي قرتي ميديا نور الهدى لاكتي يتشو دا وان نمرفة تشيسا ميديا نور الهدى شوفموف ديما hanqina gartee qabeenyaatiif gargaarsa dhabuudhaaf cufamuuf deema jaanii dubbatamaa jira jechuudha. Wanni kuni nuti haa gartee laaftuun laallu malee khasaaratun fiddiin jaanii jechuudha. Miidiyaan Islaamaa hundi addunyaa irra jiru kuni yeroo ammaan tanaatti akka majlisaatti gartee laalamaa jechuudha. Shoora guddaallee taphachuu jira jechuudha. Nama gartee waa'ee bultii dabarsuudhaan, tawxiida dabarsuudhaan, sunnaa ergamaa gooyitaa dabarsuudhaan, shabaaba gorsuudhaan, dardara gorsuudhaan, dubra gorsuudhaan, hawaasa gorsuudhaan waan guddaa shoora guddaa taphachuu jira. Kuni hanqina maallaqaatiin gargaarsa dhabuudhaaf miidiyaan ilmiidhaa cufamuun majlisni ilmiidhaa gartee dhahamuun waan rabbitti irraa maganfatan jechuudha. Kanaafuu hawaasni addunyaarra jirtan miidiyaan Nuural Hudaa qabeenya dhabuudhaan gargaarsa dhabuudhaan cufamuuf deema. Dirmadhaa lubbuu teessaniif dirbattan malee isaaf himi jechuudha. Majlisa ilmii cufamee jechuudha. Yuunivarsiitii Islaamaa cufamee jechuudha. Madarsaa Islaamaa cufamee jechuudha. Kana jechuun miidiyaan Islaamaa jechuun kanaaf miidiyaan Nuural Hudaa gargaarsa dhabeeti gartee cufame jechuun waan rabbitti irraa maganfatiin ja'a. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Jalqaba telefoona keessan irratti browser feetan banaa. Achi keessatti Google katabaa. Buy me a coffee jedhaa barreessaa. Bakka Explore Creators jettu tuqaatii Nuural Hudaa jedhaa katabaa. Loogoo Nuural Hudaa, maqaa Nuural Hudaa jedhuu fi podcast waan jedhu kana yoo argitan tuqaa banaa. As keessatti bakka membership jettu tana tuqaa. $5, $10 fi $15 jira. Sadeen keessaa kan feetan filadhaa. Filannoo lamatu isiniif dhufa. Pay manzilii fi pay annually jedha. Baatibaatiin kafaluu fi waan waggaa yeroo tokkotti kafaluu jechuudha. Lameen irraa kan feetan filattanii pay jettaniin. Iimeela, maqaa fi odeeffannoo kaardii keessanii itti guuttanii pay jettaniin. Namoonni biyya irraa tumsuu feetan ammoo akkaawuntiiwwan iskiriin irraa mul'atan kanarraan waan humna keessanii gumaachaa.